Galanni Waaqayyoo Waaqa jiraataatiif haa ta'u. Galanni Waaqayyoo Waaqa jiraataatiif haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo wajjin ilaallaa. Roomee boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaasee sagalee Waaqayyoo wajjin ilaallaa. Kan ilaaluu barbaadu mata duree koonni guddaan anaaf wangeela. Wangeela jechuudha. Wangeela jechuun sagalee Waaqayyoo irratti akka dubbatutti akka ibsutti oduu gaariidha. Wangeela jechuun wangeelli oduu gaariidha. Oduu gaarii. Wangeelli sagalee Waaqayyoo isa ta'e ilmaan namaatiif kan barbaachisu, ilmaan namootaaf kan barbaachisu, fayyisuudhaaf, jiraachisuudhaaf Waaqayyo karaa hafuura qulqulluu isaatii kan nu biraan ga'e, hafuura qulqulluudhaan kan barreeffame, Waaqayyo waa'ee isaa duraan dursee karaa raajotaa, karaa abboota keenya Waaqayyo isa dubbate, wangeelli waa'ee gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos isa dubbatame sirriitti kan nu biraan ga'e, kan nutti dubbate, kan nu barsiise, kan nu hubachiise wangeela. Wangeelli sagalee Waaqayyooti. Wangeelli ulfina Waaqayyooti. Wangeelli humna Waaqayyooti. Kanaaf sagalee Waaqayyoo isa ta'e wangeela dhaga'uun nuuf isa murteessaadhaaf, isa ijoodha. Wangeelaan alatti kiristaanonni, namoonni Waaqayyoo jiraachuu hin danda'an. Wangeelli ifa keenya, wangeelli jireenya keenya, wangeelli lubbuu keenya. Wangeelli waa'ee ilma Waaqayyoo, waa'ee gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos nutti dubbate. Karaa wangeelaatiin gara dhugaa beekuutti dhufne, karaa wangeelaatiin gara jireenyaatti dhufne, karaa wangeelaatiin humna hamaa hangoo diinaa cabsuu dandeenyeerra. Haaleluuyaa! Maqaan Waaqayyoodhaa galateeffamu. Wangeelli maal isa jedhuu fi wangeelli isa Waaqayyoo duraan dursee karaa raajota isaatii caaffata qulqullaa keessatti abdachiisedha. Karaa maalii? Karaa raajota isaatii Waaqayyo duraan dursee caaffata qulqullaa keessatti Waaqayyo isa abdachiisedha wangeelli. Wangeelli kun isa Waaqayyo duraan dursee karaa raajota isaatii caaffata qulqullaa keessatti saba isaa abdachiise, ilmaan ijoollee isaa abdachiise. Wangeelli isa abdachiise waa'ee ilma isaatii, waa'ee ilma Waaqayyoo, waa'ee gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos kan nutti dubbatu wangeela jechuudha. Waa'ee ilma Waaqayyoo isa akka afooniitti sanyii Daawit keessaa dhalate kan nutti himu wangeela. Waa'ee ilma Waaqayyoo gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos fooniin sanyii Daawit keessaa isa dhalate waa'ee isaa kan dubbatu wangeela. Waa'ee Yesuus Kiristoos kan dubbatu wangeela. Raajota keessatti kan dubbatame waa'ee Iyesuus Kiristoos raajota keessatti dubbatamee isa abdachiifame waa'ee Iyesuus Kiristoos dhufee sanyii Daawit keessaa dhalatu fayyisuusaa ilmaan namootaatiif karaa dhugaa, karaa jireenyaa ta'uusaa kan dubbate, kan ibse wangeela. Maqaan Waaqayyoodhaa galateeffamu. Isa kanaaf nuyi wangeelatti, namni Waaqayyoo kan dubbate Phaawulos wangeelatti hin yeella'u, wangeelli humna Waaqayyooti jedha. Ani wangeelatti hin yeella'u, wangeelli humna Waaqayyooti. Humna Waaqayyo, karaa ittiin humni Waaqayyoo mul'ate, karaa ittiin ulfinni Waaqayyoo mul'ate, karaa ittiin gochaan Waaqayyoo mul'ate,
karaa ittiin dinqiin waaqayyo mul'ate, karaa ittiin jaalalli waaqayyo ilmaan namaatiif qabu raawwate karaa wangeelaati. Wangeelli eenyu nu barsiise? Iyesuus Kiristoosin nu barsiise. Iyesuus Kiristoos maal akka ta'e, eessa akka dhufe, eessa akka jiru, kana booda maal akka ta'u kan nutti hime, kan nu barsiise, kan nu hubachiise wangeela. Wangeelli bu'uura ilmaan namootaati, bu'uura kiristaanotaati. Wangeelli bu'uura jireenya keenyaati. Wangeelaan alatti kiristaanni jireenya kamiyyuu hin qabu. Kabajas hin qabu, ulfinas hin qabu, jireenyas hin qabu. Waaqayyoonis hin beeku. Waaqayyos isa hin beeku. Maaliin alatti wangeela. Waaqayyo kan inni beeku karaa ilma isaa, karaa Iyesuus Kiristoos qofa. Iyesuus Kiristoosin alatti waaqayyoon hin beeku. Inni kun ilma koo isa jaallatamaadha. Isaan gammachuun koo fiixaan ba'a, hin raawwatama kan jedhe waaqayyo ilma isaatiin. Isaan alatti na arguu hin dandeessan jedhe waaqayyo. Isaan gammachuun koo fedhii koo raawwata. Kanaafiyyuu maal ta'a? Inni kun ilma koo isa jaallatamaa. Akka isa dhageenyuuf waaqayyo wangeela kana nuuf kenne, maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Wangeelli kun humna hafuura qulqulluutiin barreeffame. Wangeelli kun dhugaatu keessa jira. Dhugaatu ittiin mul'ate. Dhugaan waaqayyo ittiin mul'ate. Dhugaan kun immoo ilma waaqayyo Yesuus Kiristoos. Wangeelli kun dhugaa mul'isa. Dhugaa yoo barbaaddan, sabni biyya lafaarra jirtan hundumti keessa dhugaa yoo barbaaddan, dhugaa beekuu yoo barbaaddan gara wangeelaa kotta. Gara dubbii waaqayyoo kotta. Dhugaa kana dhoksuudhaaf wanti baay'een godhameera. Wanti baay'een yaadameera. Balleessuudhaaf waan baay'een irratti godhameera. Garuu dhugaa waan ta'eef humna hafuura waaqayyootiin waan barreeffameef, beekamtii waaqayyootiin, beekamtii hafuura waaqayyootiin waan barreeffameef, harki waaqayyo waan irra jiruuf, furri waaqayyo waan irra jiruuf wangeelli moo'ee har'a gaheera. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Caaffatoota baay'eetu ture. Caaffatoota baay'eetu ture. Falaasama namaa kan odeessan, falaasama namaa kan himan, kan ibsan. Addunyaan kun akkamitti akka buluu qabdu, akkamitti hojjechuu akka qabdu, biyyi tokko gaafa guddattu guddinni ishee akkamittiin guddachuu akka qabdu, ikoonomiin akkamittiin guddachuu akka danda'u kan barreessan. Polotikaa addunyaa, siyaasa addunyaa kana kan barreessan baay'een isaanii turaniiru. Haa ta'u iyyuu malee bara darbanii ce'uu hin dandeenye. Baroota qaxxaamuruu hin dandeenye. Jaarraa tokko darbuu hin dandeenye. Wangeelli kun isa dhaloota Kiristoos akka kuumoo faatu hin taane dhaloota Kiristoos asitti jaarraa 21 fixaa jira jechuudha. Kanaaf wangeelli bara mileenaan lakkaa'amu fixee jira jechuudha. Darbee jira. Ittuu o'aa dhufe jechuudha. Ittuu ballachaa dhufe. Ittuu mul'achaa dhufe. Ittuu hunda bira gahaa dhufe wangeelli. Ittuu caalaa dhufe. Balleessuudhaaf rakkataniiru. Balleessuudhaaf dhimmaniiru. Balleessuudhaaf eeyyee waan baay'ee godhaniiru. Garuu hin banne ulfinni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Isa kanaaf wangeela kanatti in yeella'u jedha Phaawulos. Ani wangeelatti iyyeella'u. Wangeelli maal waan ta'eef humna waaqayyo waan ta'eef. Wangeelaan humni waaqayyoo mul'ate. Haaleluuyaa. Wangeelaan ulfinni waaqayyoo mul'ate. Ulfinni waaqayyoo eenyu? Ilma waaqayyoo Iyesuus Kiristoos. Ilmi waaqayyoo Iyesuus Kiristoos isa waaqayyo duraan dursee dubbate karaa raajota isaatii karaa garagaraa kan dubbate waaqayyo waa'ee ilma isaatii gara biyya lafaatti ergu, gara uumama biyya lafaatti ergu, Adam lammaffaa ta'e akka inni
namoota gara waaqayyootti deebisu, namoota gara ulfinaatti, gara